bu'uura badhaadhinaa kantiin nageenya eeguun itti gaafatama walooti jedheen paartiin badhaadhinaa hubachiisee jira. Paartii gama miidiyaa hawaasummaa isaan ibsa baaseen nageenyi daran nu barbaachisa jechuun kan beeksise yoo ta'u akka biyyaatti guddina waaraa galmeessuu fi jireenya guyyaa uummattoota jiruuf nagaan bu'uura ta'uu eereeti jira. Zarkaan dhuunfaattis yoo ta'e nagaan yoo hin jiraanne baanii galuun hojjetanii nyaachuun dhala godhachuun akka hin danda'amne ibsee jira. Nagaan dhala namaa qofaaf otoo hin taane beeyladaaf, bineensotaaf, bosonaaf, biqilootaaf, gaarreeniif, laggeeniif daran kan barbaachisu akka ta'e ibse. Faallaa kanaan ammoo waraanni mancaasaa, ajjeesaa, biyya diigaa, lammiilee buqqisaa, hiyyummaa fi duubatti hafummaa kan babal'isu ta'u eeruun waraanni gaarii fi nageenya yaraan akka hin jirre godha. Kanaaf nageenyi daran akka barbaachisu hubachiisuun baay'ee murteessaadha. Fedhii bu'uura lammiilee nagaa misooma bilisummaa fi dimokiraasii ta'uu himuudhaan paartiin badhaadhinaa nagaan Itoophiyaaf lammiilee isiif Afrikaaf addunyaaf jechuun irra deebiin waltajjii hundarratti kan lallabu ta'uu beeksisee jira. Qaamoleen qabsoo nagaan didanii osoo hin hafneen hanga har'aatti irra deebiin harka bal'isuun waamicha nagaan kan godhaa jiru ta'uu yaadachiisee jira. Akka paartiitiin filmaata karaa nagaaf kan dursan kennuuf uummanni hafuura nagaa baafachuu akka qabu misoomni akka barbaachisu maddii jijjiiramaarra hirmaachuun akka qabu kan amanu ta'uu beeksisee jira. Kutannoo paartichi nageenyaaf qabuun hojiilee hedduun kan ibsamu ta'uu eeruun dhaabbilee fi bu'uuraalee misoomaa waraana kaabaa barbadaaniif naannicha deebisanii dhaabuudhaaf adeemsi godhamuun kutannoo nageenyaaf qabuun addunyaaf kan mul'isedha. Paartiin yaa'isaa idilee lammaffaan mariin biyyaalessaan eegalamee milkaa'inaan xumuramu rakkoon siyaasaa Itoophiyaa barootaaf ture akka xumuramu garaagarummaan walitti bu'insaa fi daandii furmaataa akka saaqamu hojiirra oolmaa fi milkaa'ina haqa ce'umsaa fi itti gaafatamummaa irraa eegamu ga'umsuun baachuudhaaf mariin qaamolee hidhatanii socho'an waliin godhamu cimee akka itti fufu kallattii kaa'uun kutannoo nageenyaaf qabu kan agarsiise ta'uu eeree jira. Itoophiyaan qabeenya hedduun kan badhaate akkasumas biyya umrii dheeraa lakkoofsite taatee osoo jirtu yeroo garagaraatti diinota alaa fi gantoota keessaa nageenya ishee dhabdeen qabeenya ishee itti fayyadamu gara badhaadhinaatiin ce'uu akka hin dandeenye yaadachiisee jira. Saboonni kunneen har'aas Itoophiyaan qoraa kan jiran ta'us abbootiin kaleessa afaaniin aadaan amantaa fi sabaan osoo hin qoqqoodamin tokko ta'uun weerartoota faashistii Xaaliyaan gantoota keessaa waraanuun injifannoo gurraachota hundaa kan ta'e Adwaa injifachuun akkuma addunyaa raageeffachiisan nutis ijoollee abbootii keenyaa waan taaneef tokkummaa sabdaneessummaa keenya cimsuun qormaatilee Itoophiyaa fi uummata ishee muratan hunda injifachuun gara badhaadhinaatti ce'uu keenya hin oolu jechuudhaan paartiin badhaadhinaa ibsa baaseen beeksisee jira. Dhimma bal'inaan qabanneetti wayii dabarruun galma mana hojii milkeessuuf hojii hojjetamuun duudhaan waliin jireenya hawaasummaa cimsuun danda'amee jedha. Hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaan turtii addatti FM Finfinnee waliin godhani. Duudhaalee wal gargaarsaa uummataa fayyadamuun rakkoolee hawaasummaa uummata keessa jiran hiikuun kan danda'ame yoo ta'u kun immoo tarsiimoon qabameen ta'uu dubbatanii jiru. Tarsiimoon mootummaan gargaartummaarraa gara oomishtummaa milkeessuuf hojjechaa jiru himuun hawaasni bal'aan kan irratti tumsuu qabus dhaamanii jiru. Jaldeessa Bakasaa dabalataa kanatti qindeessee jira. Biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa hojii gurguddoo damee sadii kan akka hawaasummaa qunnamtii fi nageenya indaastirii akkasumallee hojii dhaba galmeessuu calaluu fi kaardii kennuun jijjiirama argamsiisaa jira jedhame. Kun immoo mirga hojjetaa fi hojjechiisaa tiksuun rakkoo godaansaa seeraan alaa ittisuu irratti hojjetaa jira. Hojii kana bifa qindaa'aa ta'een hojjechaa jiraachuu hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa qoomii addatti waliin qoodanneen himani. Biiroon dhimma hojjetaa hawaasummaadha nageenya fi qunnamtii industiriidha mirkaneessuudha. Fi hojjechiisaa jidduu jirtu akkamitti jiraachuu qabdi. Keessaafuu mirgi hojjetaa akkamitti eegamuu qaba. Hojjechiisaa fi hojjetaanis mirgaa fi dirqama qaba. Kun labsiidhaan lafa kaa'ame. Mirgi hojjetaadhaa eegamnaan oomishaa fi oomishtummaan guddatee jechuudha. Hariiroon hojjetaa hojjechiisaa jidduu jirtu gaarii taanaan bifa bareedaadhaan deemnaan oomishaa fi oomishtummaan guddatee jechuudha. Inni lammaffaa eegumsa hawaasummaadhaati yookaan immoo sooshaal pirootekshiniidha. Hawaasni keenya kanneen harka qalleeyyii ta'an akkamitti akka gargaaramuu qaban. Qaama miidhamaan keenya akkamitti gargaaramuu qabu. Manguddoonni keenya akkamitti gargaaramuu qaban. Waldaan ijaaramanii ganda jiran keessatti magaalaa jiran keessatti akkamitti akka wal gargaaruu qaban. Karaa biraa sadeessaan dameen sadeessaadha. Hojjetaa warra hojii hin qabne galmeessuu, calaluu, kaardii kennuudhaa fi gara qaama biiroo carraa hojiidhaan uumutti dabarsuudha jechuudha. Kun gahee biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaadhaati. Godaansa seeraa irratti illee
hojjechuu. Galmaaman hojii qabame milkeessuu fi hojii hojjetameen duudhaa waliin jireenya hawaasummaa cimurratti argamaa kan jedhan Abaraarsoon duudhaalee wal qarqaarsaa uummataatti fayyadamuun rakkoolee hawaasummaa uummata keessa jiranii kun danda'ame kun immoo tarsiimoo qabameen ta'uu dubbatani. Poolisii yookaan imaammanni mootummaatis gargaaramurraa gara oomishtummaatti kan jiru waan qabuuf karaa sooshaal pirootekshinii kanaan namoonni gargaaraman baay'ee jechuudha. Seeftineetii magaalaatu jira, kabaadiyyaatu ni jira jechuudha. Kanaan irratti ni hojjan. Ammoo yeroo hunda harka namaa eeggatanii hin ta'anii gargaaramoo osoo hin ta'in gargaaramurraa gara oomishtummaatti ce'uusan bifa waliigalaatiin hubannoo kan kan irratti hojjechaa jirra jechuudha. Biiroon keenya sanumaa wajjin kan hojjetu maal aadaa hojiiti jechuudha kan irratti hojjetu. Aadaan hojii jijjiiramuudha qaba. Namni keenya hojiin isa barbaadu osoo hin ta'in inni hojii barbaaduudha qaba jechuudha. Barnoota baratee, leenjii argatee, ogummaa qabaatee, mootummaan na qacaruudha qaba jedhee taa'ee harka maratee taa'u osoo hin taane hubannaa kana argatee akkamittiin obsa qabaadhee xinnoota akkarraa jalqabeetiin of jijjiiruu danda'a jiru. Dura sammuu isaa keessa jiraachuu qaba jechuudha. Namoota kararra jiraatanii kararra kaasuun ol qabatee namoota 5,000 ga'anii kurmaan kana kararra kaasuun magaalota akka Bishooftuu, Adaamaa, Naqamtee fi Shaashamanni irratti hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamuu himanii jiru. Aadaa Oromoo keessatti kaleessa daandii irratti bahuun hin jiru. Safuudha namni ni eeggata. Yoo ta'es ganduma keessatti namni wal gargaara malee ilmi abaluu daandiitti bahe jechuun akka safuudhaatti ilaalama jechuudha. Ni eeggatanii akka ceeraatti ilaalan yookaan ammoo akka qaanii tokkotti ilaalamaa jechuudha. Amma immoo haalli san ni babal'ate. Inni kun akkamitti laalleetiin hubannaa kana duubatti deebisuu dandeenya. Dhawaataan haalli kun akkatti baduu danda'u maal hojjechuu qabnu daandii irraa kaasuun akka biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaatti hojiilee nuti hojjennu keessaa isa tokko hubannaa kana inni waliin daandii irraa namoota kaanoon dhaabbata miti mootummaadhaatii wajjin walii gallee magaalota garaagaraa keessatti akkamitti namni kun daandii irraa ka'uu danda'a. Gumii wal qarqaarsaa hawaasummaa hundeessuun afooshaa dabalatee duudha ganamaatti deebi'u irratti jalqabbiin jiru dansaa kan jedhan Abaraarsoon maanguddootaa fi qaama miidhamtoota firkota irratti biirichi qindoominaanii hojjetaa jiraallee itti darani. Maanguddoodhaatiin wanni hojjetamaa jiru bara kana keessattuu kurmaana tokkoffaa keessa maanguddoon waldaa mataa isaaniitti qaban jechuudha akka Oromiyaadhaatti. Gareen maanguddoota keenyaa kun jijjiiramuu danda'a jennee giddugala maanguddoodhaa babal'isuudhaaf irratti hojjechaadhaatiin jirra. Giddugalli kun akeekni isaa maanguddoonni keenya kan kaleessa biyyaaf hojii bobboonsaa hojjetan sababoota umriin isaanii deemeef darbamuun qabanii inkamii mataa isaanii yookaan ammoo galii mataa isaaniitillee qabaachuu qaban jennee giddugalli kun haala saniin kanarratti hojiin hojjetamu hojii gaariidha jechuudha. Federeeshinii waldaa qaamaa miidhamtootaa sadarkaa Oromiyaattis jira. Inni kun miseensa federaalaatiis. Isaan kunis akkasumatti qaamaa miidhamaa keenya maal yoo gargaarree barbaachisaadha kajuun maal irratti leenjisuu qabna. Kan hojii hin qabne kan ammoo leenjii hin qabne leenjii akkatti argatan kan ammoo leenjii argatan hojii itti argatan. Kanarratti leenjii garaagaraa uffata hodhuu irratti ICT irratti horsiisa lukkuudhaa horsiisa beeyladaa irratti leenjii kanuudhaan hojiilee akkas akkasii itti kanneen qubsiisuu. Tarsiimoo mootummaa gargaartummaa irraa gara oomishtummaatti jedhu milkeessuu fi hojjechaa jirraa kan himan Abaraarsoon hawaasni bal'aan kan irratti tumsuu qabaallee dhaamani. Poolisiin Keeniyaa garee shanii daangaa Keeniyaa keessa socho'aa jiru irratti tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhataa jiruun milkaa'uusaa televezyiiniin Keeniyaa KTN gabaasee jira. Gareen kun jaarmiyaa yakkamtoota ta'uu kan hime poolisiin Keeniyaa keessumattuu daangaa Keeniyaa bakka kaawuntii Marsabiitii fi Isooliyoo jedhamu keessa socho'uun meeshaa waraanaa fi baala sammuu nama hadoochuun hedduu to'achuu beeksisee jira. Poolisiin Keeniyaa baatii guraandhala torbee jalqabaa irraa kaasee naannoo gareen kun itti socho'utti sakattoo eegaluunsaa kan yaadatamudha. Poolisiin hojii sakattoo raawwataniis bakka dhokataa fi kaampii garee kana diiguu beeksisee jira. Poolisiin Keeniyaa shaniin nageenya keenyaaf sodaa ta'uu jechuun kan beeksise yoo ta'u gareen gammachuu abbooyyee fi itti aanaa isaan Hussein Goofootiin durfamu kun Keeniyaan gocha seera alaa raawwachaa akka turee fi hojjechaa akka tureen poolisiin biyyattii beeksisee jira. Gabaasa KTN'tiin iddoo gareen kun itti leenjisaa tureen baalota sammuu nama hadoochan itti kuusuu fi bakkeewwan gocha seera alaa itti raawwatu 14 humnoota nageenyaa Keeniyaatiin rukutee barbadeessuudha kan beeksisee jiru. Dabalataan poolisiin Keeniyaa maashinii gareen kun doolaara Ameerikaa bifa birrii Itoophiyaa sobaa ittiin oomishuun itti fayyadamaa tures to'achuun miidiyaan biyyattiin KTN gabaaseeti jira. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma
ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageen hin jiraatin hin jiru, hin horadhaan hin jiru, hin qotadhaan hin jiru, hin bocadhaan hin jiru, ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru, misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaha namaa hayyuu jirutu eega, wayyuu jirutu eega, abbaa amantiitu eega, abbaa gadaatu eega, abbaa bokkuutu eega, qeerrotu eega, qeerrittitu eega, haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee.